السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمي نجاح سني هو يا داي أورما إسنين جاي جو أن مكان كي أيام تجوري محمد جولي أرجع لتات أبا منا كي جا قاتسا أنس ماما موسيت جولي أرجع بات غار ملتا بدنو رايل عاشقو زنبات إيجن أفيني والفون يجي خدان إني فرشات آيه إثيوبيا نفوت كرو إثيوبيا راخاسين نفيدي برا نفيدي الفقرة جي أباتي لماتين خرواتي دواسرنا إرك إيجا وادي دواسر في بودا كنا إيجان وادي دواسر في من نما نخائي من نما سنتائي تي نسون جراتا جرو إن اللي نسونا دران نجيو ما مالك أنا أرجع جرو بيا خي ساجرة قلة خلاص ناندا ولو نامبيل بلو بكو من خائي سنين نديسه अच्छे सनिति हंगान ताउताए गना संबोधर खे मन अरबातीन दलगटा जे दलगा अरबादी में एगान दलगा अरबादी में बोधर मन अरबा सनिति ओगी न दबसी से गाव संदब्बा गाजा खन ले फूडू दबे मिली खुनले एते उल्फाउ जिनके खरर रब्बे अरम नुमति गरान आलाफे इला रियान नफित giza aramni nafite suuqa keessan nabuse achirraa oromoon nafuute namni dalaadhaa tokko nafuudhee mana isiitiin nagalchite eega mana isiitiin nagalchite booda dawwaltee nama ganda isaanii irratti muciyyoota na gargaaraadha jetteeni isallee dubbiftee akka inni na gargaaru goote fuudhanii mana namaa arraan tana kunoo eeda halkanirraa saachaatti gabbaasanii zubaalaa keessan na darban riibaa geessanii zubaalaa keessa bakkitee zubaalaan itti naqamtutti namni fuula hidhatee deemu namni fuulli isaan beekamne natti arganii sawwaakaa namaan eenyutti hin beekne fuudhee na arraan tana kunoo kanaafuu mee yaa oromoo xiyya furmaata naataa namni rabbi sodaattan namni dhugmatti obboleettii dhalatee hojii dhalatee jiru hanga dandeessanii na bira dhaabbadhaan isiniin jaachuu oromoo xiyya isin malee waan hin qabu firallee biyya tana keessaa hin qabu kanaafuu na bira dhaabbadhaan isiniin jaa wallaahi. Ay carraa shamarran keenya biyya arabaa jirtu dhugaa hedduu takka nama gaddisiisa obboleetti keenya kana obboleessi keenya tokko fuudhee raa'ateeti biyyarraa kaadhimatee fidee biyya Saudi Arabiyaa keessatti ulfeessee raa'atee erga ulfeesseen boodallee immoo mucayyoo kana gargaaruu didee biraa gatee biraa kutee jechuudha akkasuma mucayyoon kun mana nama kadhadhee tananii mana arabaallee seenee hojjedhee osoo ulfaa hojjechaa jiru dadhabee dunis na ta'e achumaan immoo araba kadhadhee raawwadhee riyaaditti na buusanii suuqii wayii keessa na kaa'anii achumaan immoo ijoollee oromoo fuutee galteeni achiin booda immoo namni hin beekamne wayii fuula hidhateeti sowwaadhee isbaaraa biratti dagatee maaloo oromoo kun qabaayii jette hedduu takka garaa nama nyaata ijoollee keenyallee wanta ijoollee Oromoo irratti waan dabaa yaada jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qabaa galata waaqayyo isinillee bakka nagaa taatan bakka jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa isin jedha. Egaa ka obboloota ko akkuma argaa jirtanitti obboleetti keenya tokko ka biyya Saudi Arabiyaa keessatti kan rakkina qabdu amma ilmoo garaadhaa hin qabaa daa'iman garaadhaa qabaa maaloo na qabaa jechaa jirti dhugaa dubbachuudhaaf obboloota ko wal bira hin darbinaayee iddoo akkanaa kanatti wal gargaaraay maaliif isheenis waan akkanaa tan ta'a jettee yaaddee hin beektu garuu nan dalagadhee ta'u jijjiira jettee isa biyyarraa fidee raatee biyya ormaa keessatti immoo ulfeessee gatee jechuudha kanaaf adaraa keessan obboloota ko mucayyoo kana bira jedhaay yookiin gara biyyaa haa galtu gara biyyaa galchaan jedha akka yaada kootiitti jechuudha maaliif dhugaa wanti ijoolleen keenya dhiiraa gisee tokko ijoolluma dhiiraa keenya kana jibbisiise ijoollee oromoo jechuun dhugaa rabbi dubbachuu ijoollee oromoo jechuun cakkaanyidha ijoollee oromoo dhiiraa cakkaanya ijoollee amaaraa dhiiraa si wayya dhugaa waaqa jechuudha walitti hin cakkana isaa fuuna fuudhudha bakka fuuna hangatu hin beekanii jechuudha garuu keenyuma tan dadhabne wal fuudhaa borummoo walii kan darbe jechuudha. Nama mucayyoon kun akkuma isheen jettutti biyyarraa kadhimatee fidatee biratti fidatee ulfeessee gate maal jechuudha maali cubboo sodaattanii obboleetti qabdu bar warramti dhiiraa kunillee obboleetti qabda haadha qabda niitii biraa godhachuuf deemta maali kan cubboo hojjettuuf maal waan keerii hojjettee dabarte waan gaarii hojjettee dabarte addunyaa kanarratti jechuudha maal waan rakkoo qaba innaa ijoollee keenya dhiiraa ijoolleen keenya shamarraniitis yoo dhiira agartanii isin bakka ijaazaa jennaa ijan qabdan kan baatanii feerumuudhaaf amma sunis dhiira dhabdee ishiinis tunillee jechuudha yeroo tokko nama aarsta shamarran keenya tun dhiira dhabdee biyyaa kana Itoophiyaa dhaqaatee kana as dhuftuuf isaaf jettee dhiiraaf jedhee tan Itoophiyaa dhaqee as dhufa shamaraaf jedhee Itoophiyaa dhaqee as dhufa
ajaa'ibuma beektanii be kaayyoo keessaniif deemaa malee dhiiraaf jettanii walii gadi hin deemnaa shamarran teenya adaraa sin jedhan dhiirri qileeti si gata har'a qileeti si gata eecha seenta dhugaa rabbi jechuudha nama ajaa'ibda yeroo tokko jechuudha kanaaf ijoollee keenya shamarranii adaraa keessan of eeggadhaa iti dhiiraaf jetteeti miti kan biyyaa baate garuu ishiin tuni dhiiraaf jettee biyyaa baate sababii isaas biyyarraa kaadhibatee of bira fidate maaliif biyyaa baate bakka yoo siti yaalate hojjetee achitti si nyaachisu maal gochaa isa bira dhufte sila har'a oduu achillee ta'e waan homaa waan inni si godhu hin jiru jechuudha fataa ittee maatii kee bira yaattaa erga haadha manaa isaa taatee si kaadhamate isa si gargaara isa si bulcha maal gochaa dhufte asitti si ulfeechee si gatee har'a biyya ormaa keessatti dhiphatta biyya kee keessatti fataa jettee yoo jiraatte hoo inde ka hojiidhaaf dalagaa hin baane isaaf jettee dhuftee as baatee asitti biyya kana keessatti rakkatta jechuudha kanaaf ijoolleen keenya shamarranii of eeggannoo cimaa godhaa gizee eessan deemnaa maaliif deemnaa kaayyoo maaliif deemnaa maaliif baane jedhaa beekaa malee oluma jettanii dhiirumti tokko sin jaaladhaa kootu sin jedheef siyaame fi bira fiigdee dhabe inni faayidaa ofiitiif siyaama malee jireenya boruutiif siyaamaa jiru jireenya boruutiif si kaadhimachaa hin jiru jechuudha kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa akkasuma immoo dhaamsi warra obboleewwan koo dhiiratiif jechuudha warri dhiiraa ati obboleettii qabda obboleessi qabda haadha qabda niitii gara fuulduraa fuudhuuf deemta cubbuu ittiin badin yoo fuute fuudhi wajjin jiraadhu bulchi dhiira yoo taate jechuudha yoo akka dhiiratittan mana koo of danda'ee fuudha ofan danda'a niitii koo bulfachuu hin danda'a daa'ima koo guddifachuu hin danda'a jettu ta'e fuudhi maaragin tokkitti fuudhiti takkitti ta'e osoo wajjin jiraadhu yookiin immoo akkanuma akka seexanaa 50 lakkafin akka saree fi akka tisiisaa irra fiiddee jechuudha saree fi akka tisiisni agartanii homa agartee roqubattee lalakkaftee biraa roqubattee kaati beektanii akkasan jechuudha dhiirri takka akkas tisiisaa santu waan takka roqubattanii fiigina shamarran lalakkaftanii biraan deemina deebitee akka sareenis waa lalakkaftee biraa deemti akkasitti lalakkaftanii biraan deemina qabadhaa shamarran keessan qabadhu bakka takkitti ta'e qabadhu kan waaqayyo keessa waliin jiraatta sin jedhe qabadhu waliin jiraadhu bakka ishuma jabeeffadhu ishuma gorfadhu ishuma wajjin hojjedha ishuma wajjin diddiirrama ishuma haati tee daa'ima har'a daa'ima keessa eessa goota maaf sammuun keessan kun maaliif sin guutamee warra dhiiraa kana gisee tokko malee hundaa miti warra dhiiraa dhiifama naa godha hundaa osoo hin taane tokko jira kan sammuun isaa sirma homaayyaan haga horiitu yaanne jira jechuudha horiinuu hin beekaa bara inde horiinuu hiriyaa isaatii fi hiriyaa hin taane hin beeka ka itti michoomuuf itti michoomne hin beekaa bara isin warii sammuun keessan dhugaa waaqayyo jechuudha akka waan xifaafiree wayii ulfeessee urfatti gata jechuudha ajaa'iba qabdanii bara maal of hin ajjeeftu obboleessa koo dhugaa rabbii hedduu takka hin gadde jechuudha maaliif biyya ormaa keessatti akkatti salphachuu jechuun hedduudha ijoollee baay'eedha kan akkatti boo takkas kun karaa odoo dhufaa jirtu karaa taphatanii ulfeessanii kun biyya ormaa keessatti deechee akkatti rakkachaa jirtu jechuudha hedduu takka na gaddisiise dhugaa waaqayyoo bakka shamaras ta'uu kiyyas gisee tokko ofan jibba dhiiras ta'uu fi waan akkam taata akkana si godha gin of eeggadhaas cubbuu sodaadhaa kan jireenya addunyaa tanaatiif qofa fiigina cubbuu sodaadhu ilmi dhiiraati cubbuu sodaadhu ilma dhiiraa yoo taate dhugoo ilma dhiiraati jettee surree hidhattee deemta ta'e shamara takka fuudhiti ishii bulfadhuuti akka dhiiratitti wajjin jiraadhu akka dhiira tokkotti wajjin jiraadhu kanaaf akkanuma akka saree walii gadi hin fiigini jechuudha yookiin akka tisiisaa walii gadi fiigini tisiisa dhugaa rabbii dhiirumta akkana gootee shamarran dhiistu siisa jechuudha Naa kasiin jedha dhugaa waaqayyo hedduu takka na aarse jechuudha obboleettiin keenya kun garaana nyaatte. Naa kasiin jedha obboleewwan koo waaqayyo